Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii sabboontuu Dambidolloo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu akkam jirtu fayyaa keessanii ana nagaa kootii galanni rabbii faa ta'u isiniin jedha. Warroonni haaraanii gara maatii kootti dhufaa jirtanii anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Welcome Noora. Manni keessan banaadha waan ta'eef ol seenaa buna shaayii isinii danfisaa isiniin jedha. Egaanii warroonni sabiskiraayibii naaf gootanii obboloonni koo galatoomaa baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha dhugaa rabbii. Maaliif xiqqoo kanarratti gaafa sabiskiraayibii naaf gootanii gaafa waan guddaa hojjedhu immoo haala naa mijate wanta gaarii isiniif hojjedhee wanta irraa barumsa argattan isiniif hojjedhee gadi isiniif dhiisu immoo kana caalaatu na guddiftu isiniin jedha. Hedduu tokko galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha sanyiiwwan koo. Akkasumas immoo warroonni sabiskiraayibii naaf hin goone gara fuula duraatti sabiskiraayibii naaf godhaa yuutuubii chaanaalii kanaa isiniin jedha. Wantoota barumsa irraa argattanii wanta mana madaamii keessatti hojjetamu gadi isiniif dhiisa malee bakkeera wanti fidee isinii gadhiisu hin jiru. Diraamaa isiniif hojjechuu hin danda'u, piraankii isinii hojjechuuf hin danda'u. Maaliif mana madaamii keessa jira waan ta'eef bahee mana madaamii keessa homaa isinii gochuu hin danda'u. Garuu wanta barumsa isiniif ta'u mana madaamii keessa jiru isiniif hojjechuu nan danda'a waan ta'eef sabiskiraayibii naaf gochuu hin dhiisina. Hiriyoota keessan biratti sheerii naaf godhaa. Akkasumas immoo warroota yuutuubara bira yoo naaf viidiyoon koo kun jechuudha. Adaraatti uffatanii nu biran darbinaati sabiskiraayibii naaf godhaa naafis maatii naaf ta'an isiniin jedha. Kanan isiniin jedha hedduu galatoomaa isinuma galateeffachuun dhufe sanatti aansuudhaan immoo yoo kaameeraan koo naaf waraabee wanta xiqqoo tokko biyya fudhadhee galuudhaaf lafaa qabnu isinitti agarsiisa. Ilaa namoonni kana beektan ani maqaa isaa hin beeku garuu nyaachuu isaa nan beeka. Bifa isaa nan beeka kun bifi isaa buburreedha. Xiqqoo buburreedha xiqqoodha. Buqqee biyya keenyaa fakkaata. Baxxiiqaa miti yookaanis immoo jee miti. Akka ani iddoo kana jirutti baxxiiqaa jedhanii waamu isa guddicha biyya keenya buburree. Magaalaa keenya keessatti nagarre garuu gara naannoo Naqamtee olii kana jira yeroo karaa deemnu yeroo Dambidolloodhaaf Finfinnee dhufnu hin argina jechuudha. Isa buburree gurguddaa sana isa miti isa ija isaa keewwadheeraan kanan jiru garuu biyya keenya maasii qabna lafa qabna. Kanaafiyyuu galeen maasii warra keenyaa keessa facaasaa jedheetanii facaasee ilaaladheen goffadheen jira. Dhiyeenyuma kanan gossilaa torbee tokko caalaan ta'u isa jee jedhan isa dhedheericha battiikicha sanas goffadheen jira. Isas fuudhee galeen facaasee ilaalanis buqqeema fakkaatan jira garuu Oromiyaa keessayyuu hin jira. Garuu naannoo keenya hin jiru. Maa wal somnaa miti hin jiru naannoo keenya. Kanaaf immoo facaafachuun qaba galee kan facaasee bakka hin nyaanna kanaa jechuu miti akkuma biyya kana. Kana inataa sadii inataa laman keewwadhee inataa sadii jira garuu sariin kanaan beektan ijoolleen biyya arabaa jirtanii inataa sadii jira. Ani garuu laman keewwadhee inni tokko shukkaara baay'ata adiidhas. Garuu inni kun baay'ee mi'aala inni kun isa tokko isitti agarsiisa garuu iji isaa kanuma fakkaata. Kan jee immoo iji isaa akka gurraacha buburreeti. Kanaafiyyuu galaa maasii warra keessanii keessa facaasaa qopheeffadhaa isiniin jedha. Maal qabattee dhuftee naan jechuun keessa hin oolu jedheetanii akkasumatti dhuftee oduu afaan nu gossiti naan jettu dheetanii kan inni kana isinitti agarsiise waan na fayyada jedhee fudhadhee galuuf kee isinis hin fayyada fudhadhaa gara walitti qabadhaa. Warroonni biyya jirtan immoo isinii fideen dhufa. Qophaa'an eegaa lafa qopheeffadhaa soqaatii isiniif fideen dhufa yeroo galu garuu dhiyeenyatti galuuf karooran qabu gara boodaatti tayyaada. Laa kun immoo jarnatti dhufutti ilaataa rabi. Kun immoo tamirii isaa isheetiidha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan hundi keessan iyyuu beektu. Tamiriin isheetiin kun biyya keenyatti hin ta'uu jedhanii hin ta'uu isaa adda baasee hin beeku. Kanaafiyyuu isin immoo tamirii kana qopheeffadhaatii fudhadhaa galaatii dhaabaa. Maaliif hin ilaalla? Maal yoo ta'uu baates yoo ta'es hin ilaalla waan ta'eef tamirii kana iddoo ashawaa barbaada jedhanii lafa isaa soqnee qopheeffannee ashawaa jalatti nan ilaalla. Isiniin agarsiisa.
Inshallah yoo rabbii wal bira nu turse isin argisiisan jedha yeroon galee dhaabusii yeroo naa guddachaa deemus isin argisiisa galee naaf ittiin dabala kana ammaayyuu isinii fideen dhufa warroonni lafa baadiyyaa qabdan warra keessan bira qotattu waan ta'eef warroonni magaalaa jirtan immoo gibbii keessan keessa dhaabbachuu hin dandeessu gibbii keessan bareeda kun tabariin kanaafiyyuu kananii isinitti agarsiisuu dhufe subscribe naaf godhaa obboloota keessan biraan sheerii naaf godhaa isiniin jedha kaameraan kodheeraa naaf waraabu ammallee waraabatee waraabaa jiru ta'e naaf hin gallee kanaafiyyuu yuutuubiin kun saaraadha viidiyoon koo qulqullinaan qabu ganaa waa hunda tolfadhee wanta irraa barattan jedhee abdii qabu isiniif dhiyeessa waan ta'eef nan komatinaa iddoon koos mijataa miti akkuma beekamu mana madaamii keessan jira na komatanii viidiyoon kee qulqullinaan qabu haasaan kee akkasii naan hin jedha waan hin balleesse na gorsaatii karaa irratti na deebisaan isiniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu warroonni sabskiraayibii naa gootan hedduu galatooma obboloota koo isiniin jedha gara fuula duraattis warroonni naaf hin goone sabskiraayibii naaf godhaa warroonnuma biyya alaa jiru yoo wal jajjabeessine malee nuti wal malee homaa hin qabnu waan ta'eef sabskiraayibii naaf godhaa isiniin jedha hedduu galatooma baay baay